Anaan dhufu baga nagahaan gara Afrikaan Faarmi Teek YouTube chaanaalitti nagahaan dhuftan. Afrikaan Faarmi Teek YouTube chaanaaliin adda dureedhaan kan hojjetu qonna biyya keenyaa ammayyeessuu irratti. Biyyi keenya qonna yooma ka'e eegalte ni beektu? Waggaa 700 ol yookaan waggaa miiliyoonatti dhiyaatu jechuudha. Biyyoonni achii as qonna eegalan har'a qonna isaanii ammayyeessanii qotee bulaa hafuura baafachiisanii uummata biyya isaanii nyaachisanii jiraachaa jiru. Nuti garuu waggaa 700f teekinooloojii gaafas uumneen hanga har'aa jiraataa jira. Kanaaf gabrummaa waggaa 700f qonnaaf qonnaan bulaa irra ture dhabamsiisuudhaaf akka Afrikaan Faarmi Teekitti hidhannee kaaneera. Isinis yuutuubii keenyas laayik, sabiskiraayib, sheer gochuudhaan akka qabsoo kanatti makamtan yaamicha isiniif goona. An agriikaalcharaal aktiivist Mustafaa Jaarsooti.